Dirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota madda keenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti sinaa gojechaa oduu kan isinitti mo'an marsabaati. Guyyaa kaleessaa gammoojjii aanaa Jillee Dummuugaa keessatti shiftoonni erga Madiinaa fudhattee deemuun ilma Oromoo Umar Shee Aliyyi jedhamu ajjeesee qawwee irraa hiikuu jiraattonni madda nageenyatti himanii jiru. Sababuma kanaan guyyaa har'aa waareen booda lola Affaarii fi Oromoo gidduutti eegalamuun beekame. Lola guyyaa har'aa kallattiin walirratti dhukkaasuun eegalame kana irratti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo 6 ol poolisii federaalaatiin madaahee kaanis lubbuu dhabuun gabaasni nu gahee jira. Akka hayyoonni fi qeerroon Oromoo jechaa jiranitti lola kana kan ta'e jedhamee bu'aa siyaasatiif jecha Oromoof Affaar walitti buusuun ofiif tasgabbii uummataa dhorkuuf akka ta'e dubbatamaa jira. Uummanni keenyas waan kana akka tasgabbeessee fuula isaa gara mootummaa garagalfatu ergaan darbee jira. Guyyaa lama duras bifuma wal fakkaatuun aanaa Artummaa Fursee gammoojjii Artummaa keessatti ilma Oromoo tokko ajjeesanii meeshaa irraa hiikkatanii deeman. Garuu qeerroon aanaa Artummaa Fursee osoo gara Affaar fuula deebifatu hin taane mootummaa biyya diigaa jiru irratti xiyyeeffatuun aarii isaanii agarsiifatan. Uummanni kun quba mootummatti qabuu eega mootummaan hubatee guyyaa har'aa bulchitoonni walgahii magaalaa Quciicoo irratti qopheessanii uummata kadhataa akka oolan gabaasni nu gahee jira. Sababa lola kanaatiin qeerroon magaalaa Kamisee ergaa akkas jedhu dabarsee jira. Ergaa qeerroo magaalaa Kamisee irraa darbe sababa guyyaa kaleessaa gammoojjii aanaa Jillee Dummuugaa keessatti shiftoonni faayidaa dhuunfaaf jecha ilma Oromoo tokko ajjeefteef guyyaa har'aa lolli Affaarii fi Oromoo aanaa Jillee Dummuugaa gidduutti ka'ee jira. Lolli kun kan ta'eef Oromoof ajandaa uumuuf jecha tahe warri shira kana godhe waan taheef uummanni keenya tasgabbiin akka waan kana qabbaneessu jechuun qeerroon magaalaa Kamisee waamicha dhiyeessee jira. Lolli kun yoo itti fufe waan baay'ee akka nu jalaa balleessu beekuu qabna. Xiyyeeffannoon keenya sirna bilxiginnaa irratti haa ta'u malee ollaa keenya irratti ta'uu hin qabu jedhan qeerroon magaalaa Kamisee. Walloo Kamisetti walgahiin abdii murannaa bilxiginnaan godinichaa gaggeessee ture irratti ijoon akkas ture. Walgahiin taa'amaa yeroo haasawa eegalu bulchaan godinichaa Ahmed Hasan akkas jechuun dubbii eegale. Ani waa'ee keessantu na yaachisa garuu namoonni tokko tokko maqaa kiyya balleessanii hawaasa biratti nama badaana godhaa jira. Namoonni kunis Ahamuyyee Ahmed Maxxaa fi miidiyaa madda nageenyati jechuudhaan dubbatee jira. Kana biraan waa'ee abaa'ootii fi abaa'oof akka nama yaadee turetti abaa'oon TPLF waliin hariiroo uumuun diinummaa guddaa uummataaf akka qabu namni qaalii qabu hin hubata jechuun afaan guutee walgahii irratti dubbatee jira. Alaabaan abaa'oon amma qabatee deemu kun kan itti tolfame Maqaleetti jedhee kanaaf injifannoo qeerroon keenya fide diina qeerroo keenya fixaa ture waliin hariiroo uumaniin injifannoo dhiigan dhufte tana balleessuuf carraaqqii godhaa jiru jechuun dubbate. Ammasitti fufuun akkas jedhe waa'een keessan baay'ee na yaachisa. Amaaras tahee kanneen biroos yoo abaa'oo fi TPLF dhufan bakka itti baqatan qaban. Garuu isin uummanni miskiinni kun bakka itti baqatan hin qabdan kanatu baay'ee na yaaddessa jechuun haasawa maraataa yookaan haasawa bu'aa hin qabne haasawaa oola jedhan walgahii gubbatti. Dhuma irrattis akkas jedhan carraan uummanni kun qabu tokkummaan ka'ee waboo fi TPLF loluu qofa jechuun dubbate. Hawaasi fi milishoonni ammoo akkas jechuun dubbate. Waboo yookaan shaneen isin jettanii fi hawaasa addaan wallaallee jirra hunduu waluma fakkaata hawaasi baay'eenis isaanuma deeggara. Kanaaf fala dhabnee malee jaalannee yookaan biyya keenya kabachiisuu dadhabnee miti jechuun dubbatan. Ahmed Hasan osomaa dubbiin isaa guduunfaa hin argatin walgahiin goolabame jedha maddi keenya gabaasa kana nuuf laate kuni. Aanaa Jillee Dummuugaa keessatti caasaan bilxiginnaa aanichaa qeerroo maqaan isaa Muhammad Hasanoo jedhamu badii tokko malee qabanii hidhan. Caasaan bilxiginnaa aanichaa qeerroo kana badii tokko malee akka hidhaniidha odeessi qeerroo Jillee irraa nu qaqqabe.
akkasumas biltiginnaan jiillee ilmaan isaaniitii fi fira isaanii kan akka fedhetti isaan qeeqaa oolu fi arrabsaa oolu itti hin dubbattu. Namoota caasaa biltiginnaa keessaa fira hin qabne sababuma tokko malee hidhanii jiraachuu himan. Muhammad Hasanoo abbaa ilmaan afurii yoo ta'u sababa caasaa biltiginnaa keessaa fira hin qabne qofaaf hidhame jedhu qeerroon aanaa jiillee dhummuugaa kuni. Caasaan biltiginnaa jiillee maqaa seera kabachiisuu jedhuunis malaammaltummaa kan hojjechaa jiru ta'uu himan. Muhammad Hasanoo kan qabsiise kantiibaa magaalaa Battee obbo Sultaan Jaafarii fi komaandara magaalaa Battee Adamee Aliyyii nama jedhamu akka ta'e qeerroon aanaa jiillee kuni madda nageenyatti himeetiin jira. Achuma aanaa jiillee dhummuugaa keessatti guyyaa kaleessaa qabeenya qote bulaan itti carraaqee asiin ga'e maaliif karaa gubbaa facaaftan jechuun kaabineen biltiginnaa maqaa seera kabachiisuu jedhuun uummata jalaa midhaan ciraa oolte. Gama kaaniin nama hidhaa kaan dirqamaan lolatti ergaa asumaan ammoo qabeenya uummataa maqaa lafa bilaanii irra facaaftan jechuun haala argitan kanaan uummata jalaa ciraa oolan. Dubbiin kantiibaa magaalaa Kamisee kan nama PP mormu hunda ajjeesuu qabna jedhee ture dalagatti hiikamaa jira. Mucaa tokko kan maqaan isaa Muhammad Amiin jedhamu magaalaa Kamiseetti humna poolisiitiin rasaasan rukutanii madeessanii mana yaalaa galee jira. Mucaan kun qotee bulaa waa tokko hin beeknedha. Akka nama qonforatee jiraatu tahee harki isaatu dirmammuu qaba qotee bulaadha jechuudha. Kun nama akkanaa halkan keessa akka biyyaatti sa'aatii 7 fi daqiiqaa 30tti magaalaa Kamisee masjiida Dawwee biratti poolisiin rasaasa itti roobsitee amma kunoo hospitaala Kamisee keessatti warri isaa kan quba hin qabne beela fi dheebuun dararamaa jira. Magaalaa Kamisee kana keessa nama lama kan maqaan isaanii Bakaruu Muhammad Xollahaa jedhamu hidhanii jiran. Odumatti aanuun Saa'ud Arabiyaa mana hidhaa Shumeesii Jiddaa keessatti lammiileen Itoophiyaa hidhamanii turan keessaa lubbuun nama 10 darbuu konsiilaan Jiddaa beeksisee jira. Lammiileen Itoophiyaa Saa'ud Arabiyaa keessatti iddoolee garaagaraatti hidhamanii du'aa fi jireenya gidduu jiru. Haaluma kanaan lammiileen hidhaman keessaa kan mana hidhaa Jiddaa keessatti dhukkubsatanii ergaa gara hospitaala mootummaa geeffamanii lubbuun nama 10 darbuu guyyaa har'aa konsiilaan Jiddaa beeksisee jira. Warrootni lubbuun darban maqaan isaanii kan armaan gadiiti. 1 Hikmaat Muhammad, 2 Kadijjaa Muhammad, 3 Roodaas Muluu, 4 Jamaal Kamaal, 5 Biniyaam Miruud Haagos, 6 Hindiyaa Tamaam Mucaa Xiqqoo, 7 Mahaarii Hayilee, 8 Sultaan Muhammad, 9 Bahitaa Nagaasii Afwarqii, 10 Salamoon Haadushtakaa. Warreen kun lubbuun darbuun beekame lammiileen keenya humnaa ol mana hidhaa keessatti hammaqamanii dhumaa waan jiraniif sagalee bakka jirtanii ta'aafi jenna. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Odeeffannoo biyya alaa keessaa immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree dhimma nageenyaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa mudate ilaalchisee kaleessa Hagayya 26 bara 2020 akka marii gaggeesse. Walitti bu'iinsi Tigraay erga jalqabe as dhimma Itoophiyaa irratti manni marichaa walgahii cufaa fi banaa hedduu kan gaggeesse yoo ta'u kan kaleessa taa'ames marsaan jalqabaa gartokkeen banaan taa'amee boodarra marichi cufaatti gaggeeffame. Miseensonni mana marichaa yaa'ii kana irratti waa'ee kaaba Itoophiyaa irratti yaada adda addaa kennaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antooniyoo Guuterees waraanni gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ate dhaabbachuun qaamonni hundinuu gara mariitti dhufuu qabaa jedha. Qaamni hundinuu walduree tokko malee dhukaasa dhaabuun gara mariitti dhufuu qabu. Itoophiyaaf jedhanii karaa nagaa filachuu qabu. Mariin siyaasaa hundumaa hammatanii barbaachisa. Humnoonni alaas biyyattis keessa bahuu qabu. Antooniyoo Guuterees torban tokko dura muummicha ministeeraa biyya Ahmad waliin dubbachuuf naannoo Tigraay bulchuuf aangoo seera qabeessa qaba kana fi jedhu Dr. Gabra Mikaa'el xalayaa barreessuu mana maree kana irratti dubbataniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun mariin hunda hammata akka gaggeeffamu deeggarsa kennuun himaniiru. Waraanni furmaata fiduu kan dandeenye qaamonni hundinuu beekuu qabu jedha barreessaan olaanaan kun. Kana malees haleellaawwan waraanicha keessatti raawwatan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannoo jalqabaa itti fufee jiraachuuti. Dhukaasa dhaabuun gara mariitti deebi'uu cinaatti deeggarsi namoomaa danqa malee akka ta'u gochuuf bu'uuraaleen misoomaa
Itoophiyaa fi naannoo bilbila dhaabsee tajaajila eegaluu kan danda'an seerri yoo kabajame qofaadha jedha. Dabalataan TPLF deeggarsi namummaa akka hin dabarre godhaniiru jedhanii gareen TPLF tasgabbii akka hin jiraanne gochaa waan jiraniif mootummaanis seera kabachiisuuf gahee isaa bahataa jiraa jedha. Haleellaa sabaa irratti xiyyeeffate dhaabsee loogii sabaa irratti xiyyeeffate jiru qajeelfama qaba. Waggoota dheeraaf waliin jireenyi keenya kan itti fufeeru garaagarummaa keenya bu'uura godhateen jedha. Walga'icha irratti haalichi qubsuu fi hiika siyaasaatti kennuun ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan hin jijjiirre ta'uu himu. Ameerikaan gama isheetiin dhukaasa dhaabuu fi marii biyyaalessaaf waamichi godhamuuf mootummaan Itoophiyaa loltoota isaa sochoosaa jiraachuuf TPLF haleelli gara naannoo Affaar fi Amaaraatti babal'isuun uummanni 100,000 taheera kan jedhan akka bakka bu'aa Ameerikaatti loltoonni Eertiraa deebi'anii galaniiru. Garee hidhattootaa bakka garaagaraa keessa socho'an walta'iinsi uumamu isaa waraana qal'aa banuu danda'a jedhamee sodaatama. Haleellaa sababa waraanaan akka bu'uun yaadda'uu kan himan bakka bu'aan Ameerikaa hundinuu akka dhukaasa dhaabanii mariitti galan gaafatanii loltoonni Eertiraa hafuuree tokko malee akka gadhiisanii bahanis Eertiraan waraana Itoophiyaa keessatti mudatetti caalchisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan himan bakka bu'aan Ameerikaa kunis waliigalteen dhukaasa dhaabuu gochuuf danqaa ta'uu isaa himan. Sarbama mirga namoomaan raawwachuun kan himatan bakka bu'ichi gidduu kana Itmaajoor Shumii waraana Eertiraa irratti qoqqobbii Ameerikaan dabarsite yaadachiisanii ammas osoo tarkaanfiin biraan fudhatameen ariitiin loltoota ishee Itoophiyaa keessaa baasuu qabdu jedhe. Gama Hindiyaan yaada wal fakkaataa kaaste waraanichi gara naannolee ollaatti babal'achuu isaa lammiileen nagaan akka miidhamaniif ijoollee waraanaaf akka falman gochuun rakkoo hamaa fidaa jiraachuu akka bu'aan Hindiyaan dubbatte. Ji'a waxabajjii keessa mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuuf murtee gartokkee fudhate dhiyeessii deeggarsa namoomaa fooyyessuuf tarkaanfii gaarii ta'uu kaasuun garuu gareen kaan dhukaasa dhaabuu fudhachuu diduun gara naannolee ollaatti geessuun miidhaan gahaa jiraachuu dabaluu hima. Yaalii mootummaan godheen dhiyeessiin deeggarsa namoomaa fooyya'aa jira kan jedhan bakka bu'aan Hindiyaa kanaafis hawaasa idil addunyaarraa deeggarsi kennamuufii akka qabu hima. UN fi gamtaan Afriikaas rakkinicha furuuf deeggarsa gochuu akka qaban dhaaman rakkoo Itoophiyaatti mudate hiikuuf Itoophiyaan matuma isheen kan gaggeeffamuu fi heera mootummaa keessatti karaa hammatamee jiru nageenyaa fi tasgabbii tufiinsa qabu fiduuf walamanuu araara marii fi gaggeessuu jiraachuu akka qabu hima. Gama Keeniyaatiin mootummoota gamtoomanii mana maree nageenyaatti yaada kan dhiyeessan bakka bu'aan Keeniyaa biyya isaanii dabalatee Niijeer, Seentivaastanii fi Gireendanaas akkasumas Tuniziyaa kan dabalatu ta'uu ibsuun yaadii hoogganaa mootummoota gamtoomanii taasisan dinqisiifataniiru. Bakka bu'aan kun Itoophiyaa keessatti waraanni uumame ilaalchisuun ibsa bal'aa erga kananii booda qaamoleen hundi lammiilee nagaa keessumaa dubartoota irratti miidhaa ga'u akka dhaabsisan gargaarsi namoota isaan barbaachisuuf akka ga'uun akka eeyyaman dhukaasni akka dhaabbatu waliigalteedhaaf daandiin akka banamuuf manni maree biyyattii TPLF shororkeessaadha jechuun murtee kaa'e akka kaasuu fi qaamoleen hundi waliigalteef eeyyaman gaafataniiru. Dabalataanis loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an biyyoonni dureeyyiin gargaarsa namoomaa maallaqa gahaa akka gumaachan dhaabbileen idil addunyaa diinagdee Itoophiyaaf gargaarsa barbaachisaa ta'e akka dhiyeessan Itoophiyaa keessatti kufaatii diinagdee kan fiduu danda'u qoqqobbii kamuu kaa'uu irraa akka of qusatanii fi gamtaan Afriikaa nagaa buusuuf wanta irraa eegamu akka hojjetu gaafata. Chaayinaan ammoo bakka bu'aan Chaayinaa tasgabbiin Itoophiyaa keessa akka jiraatu taasisuu fi dhalattoonni saba adda addaa nagaan akka waliin jiraatan gochuun biyyattii irra darbee baha Afriikaatiifis barbaachisaa jette. Qaamoleen hundi rakkoo kana karaa marii siyaasaan furu jennee abdanna. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf tarkaanfii fudhate Chaayinaan ni deeggartii jette. Waldhabdeen sabaa hammaachaa akka dhufee fi naannoon Amaaraa fi Affaar keessatti lakkoofsi namootaa fi gargaarsi isaan barbaachisu dabaluu dhufuu fi ibsuun qaamoleen hundi gargaarsi namoomaa akka ga'uuf itti gaafatamummaa isaanii akka ba'aniif gaafatu. Naannoo Tigraay fi naannolee birootti dhaabbileen gargaarsa namoomaa kennan heera Itoophiyaa akka kabajanii fi qajeelfama dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka hordofanis bakka bu'aan Chaayinaa gaafataniiru. Akka Chaayinaan gochaa jirtutti hawaasa addunyaa mootummaa Itoophiyaa deeggaruun nagaatti fufaa fi araara biyyaalessaa cinaa akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Maqaa gargaarsa namoomaa jedhuun jidduu galuun barbaachisaa miti. Rakkoon Afriikaa lammiilee Afriikaa haa hiikamu jechuun mana marichaa gaafataniiru. Itoophiyaa irratti qoqqobbiin kaa'aman seera idil addunyaa kan faallessanii fi rakkoo kana furuurra kan ammeessan akka ta'an haasaa isaanii keessatti jedhan. Gama Raashiyaatiin immoo bakka bu'aan Raashiyaa gama isaaniitiin gara Tigraayitti gargaarsa erguuf daandiin Samaraa irratti ijaarame tajaajila barbaachisaa ni kenna jedhanii akka abdatan dubbatan. Dabalataanis rakkoo namooma kaaba Itoophiyaa jiru dhimma siyaasaa irraa adda baasuun barbaachisaadha. Tigraayitti gargaarsa namoomaa ga'u irratti loogiin jiraachuu hin qabu. Naannoon Amaaraa, Oromiyaa fi Somaaleenis gargaarsi isaan barbaachisa jechuun bakka bu'aan Raashiyaa mana marichaaf yaada isaanii kenna. Itoophiyaa keessatti mariin siyaasaa akka gaggeeffamuu fi kaanis lammiilee Itoophiyaan dursamee gaggeeffamuu qabu hima. Gargaarsi alaa heera Itoophiyaa fi walabummaa siyaasaa karaa eegeen kennamuu qaba jechuun ibsa. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa biyyattii
tokkummaan gara nagaatti fiduuf dandeettii akka qabu'eera. Akkasumas bakka bu'aa Chaayinaas qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa'ame balaaleffachuun miseensonni mana maree nageenyaa kun gorsa kenname hordofuu akka qabu cimsuun gaafatan. Eegaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa qindeessee kan simbiraan gahaa ture ana Saayid Dawweetii fi Umar Sabaati. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaati. Odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.